erga diinaan wareegamee addunyaa kanarraa darbe ganna 44 ta'eera. Kan addunyaa kanarra tures ganna 35 qofa. Seenaan hojjetee darbe garuu hanga har'aa maqaa isaa lafa kanarra tursiiseera. Bara baraaf jiraatas. Bara diin afaanii fi aadaa Oromoo dhabamsiisuuf ijibbaataa ture dandeettii fi murannoon dura dhaabbachuun afaan Oromoo afaan boonsaa ittiin barreeffamuu fi baratamu ta'uu agarsiise. Guddina aadaa fi afaan Oromoof bu'uura jabaa kaa'ee kan darbe seenaa Abubakar Muusaa kaafna. Nu waliin tura. Abubakar abbaa isaa Muusaa Wadaa'ee fi haadha isaa Faaxumaa Haajii Alii irraa baha Oromiyaatti toora bara 1942 keessa dhalate. Abubakar akkuma of beekeen barnoota amantiif hawaasa keessa socho'uu jalqabe. Yeroo kana barnoota biratti aadaa fi hooda, heera fi seera qorachaa ture. Naannoo bara 1959 magaalaa Dirree Dawaa seene. Odoo baay'ee hin turin Abubakar hojii barreessummaa fi to'annaa daldalaa ergiinsaa Jimaarratti qacarame. Gama biraatiin magaalaa Dirree Dawaa keessa jiraachuun barruulee fi kitaabota afaan Arabaan barreeffaman baay'inaan argatee dubbisuun beekumsa isaa akka guddifatuuf haala mijataa uumeef. Kana malees afaan Somaalee fi afaan Amaaraa akka baratu gargaare. Kuni hojii booda guddina afaan Oromoo keessatti hojjeteef hedduu isa gargaare jedhama. Hawwisoon afran qalloo hundaa'uun Abubakariin akka beekumsa isaa hojiin agarsiisuu fi guddina afaan Oromoof gumaachuu karaa baneef. Abubakar nama seenan sochii afran qalloo maqaa isaa malee kaafamuu hin dandeenye. Abubakarii fi waayiloonni isaa lama Ismaa'il Muhammadii fi Alii Shabboo jalqaba bara 1962 hawwisoo urjii bakkalchaa magaalaa Dirree Dawaa keessatti abuuran. Abubakar guyyaa hawwisoo dhaabuuf murteessa irraa halkaniif guyyaa irratti hojjechuu jalqabe. Dargaggoota fedhii fi dandeettii weellisuu yookaan sirbuu qaban barbaadee gurmeessuun, warra weellisaniif walaloo fi yeedaloo qopheessuun, kanneen shubbisan leenjisuun qopheessuun yeroo gabaabduu keessatti tuuta urjii bakkalchaa bifa hawwisoo qabachiise. Kana malees ayyaanaa fi sirna adda addaa irratti agarsiisa dhiyaatan barreessuun walaloo dhimma san calaqqisiisan baasee akka itti weellifaman gochuun hawwisoon urjii bakkalchaa yeroo gabaabduu keessatti akka beekamtuu fi jaalatamtu godhe. Walaloon Abubakar Muusaa jireenya isaa gabaabduu keessatti barreesse hedduu kanneen itti weellifamanii hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fidanis akkasuma. Sirboonni isaan barreeffaman sammuu dardara Oromoo keessatti sabboonummaa cimaa uumaniiru. Diinaaf sagaduu dhiisanii akka wal jaalatan taasiseera. San bira darbee qabsoo bilisummaatiif akka kaadhimaman kakaasuu irratti qooda guddaa gumaachan. Abubakar Muusaa seenaa haala hawaasa Oromoo keessa turee fi jijjiirama argamu mara walaloon yeroon galmeessaa ture. Dandeettiin biraa guddaan Abubakar hawaasa keessatti dhageettii fi jaalala ittiin horate sheekoo fi qoosaadha. Yeroo waltajjii beeksisuuf dooyaa irratti ol ba'u sheekoo fi haasawa kofalchiisaa gaggabaaboo aadaa fi jireenya uummata Oromoo mul'isan kanneen daawwattoota kofalchiisaa gammachiisaa barnoota kennaniif dhiyeessa ture. Akkaataa inni agarsiisa ittiin geggeessaa ture haalan dinqisiifatame. Jechoota gaggabaaban daawwattoota gammachiisaa ture. Akkaataan inni itti of beeksisu mataan isaa adda jedhama. Gaaleen Caalaa Caamaa jedhamu baay'ee beekama. Yeroo waltajjii irratti ol ba'u Caalaa Caamaa mucaalcimaan osoo hin mucucaanne ceehee cuncuna coree miicee cuunfee micciiree coqorsa caffee caamaa hafu dhufee isin cufa cal jedhaa caqasaa jechuun galma callisiisee qalbii daawwattootaa gama ofii hawwata. Abubakar haala kanaan jechoota miidhagsee ibsu Oromoota yeroo sanii kanneen afaan isaanii adda fagaataniif jechuun loqonni isaanii sababa addaan fageenya lafaan addaan fagaateef raajii ture. Dandeettii isaa dinqisiifachuun jinni tofaan isa barsiise jedhanii warri haasa'an hedduu turan.
Abubakar guddina afaan Oromoof wanti gumaache laakkameen dhumu. Walaloo sheekoo fi qoosaa bira darbee asoosama gaggabaaboo barnoota adda addaa laatan kanneen haala jireenya hawaasa Oromoo calaqqisiisanii fi dagaagina afaan Oromoo jabeessan hedduu barreesse. Akkaataan Abubakar asoosamoota isaa keessatti haala fi yaada ibsu kan qaamaa fi qalbii nama fuudhu jedhama. Haala armaan olitti ibsameen bara diinni afaan Oromoo ittiin dubbachuun salphina namatti fakkeessaa ture san keessatti Abubakar afaan kanaan dubbachuun, weellisuun, bohaarsuu fi asoosama barreessuun akka danda'amu hojiin agarsiise. Hojiin isaa dargaggoota Oromoo afaan isaaniin akka boonan godhe. Hanga hawwisoon afran qalloo hacuuccaa diinan addaan faca'utti Abubakar walaloo sheekoo, qoosaa, dhoowwii fi kan kana fakkaatan baay'ee barreessee hojiirra oolche. Gochaa seena qabeessa kanaan akkuma hawwisoon urjii bakkalchaa welleelee Oromoo ammayyaatiif haadhoo taate, Abubakaris ogbarruu afaan Oromoo ammayyaatiif abbaadha jechuu ni dandeenya. Adoolessa 23 bara 1973 gaafa Haayila Sillaaseen olola Maqdishoo keessaa itti faca'urraa gurra hawaasaa maisuuf magaalaa Hararitti raadiyoorraa qophii afaan Oromoo jalqabsiise, Abubakar hojjettoota keessaa tokko ta'uun qacarame. Carraa argate kanatti fayyadamuun fedhii afaanii fi aadaa Oromoo guddisuuf of qusannaa malee itti fufe. Sagantaalee isaa kanneen kofla keessaan barnoota laatan yeroo gabaabduu keessatti beekaman keessattuu qophii torbanii tan takkaa wajjin kofalluu jettuun qoosaa, hibboo, mammaaksaa fi waan garagaraa miidhagsee dhiyeessuun onnee dhaggeeffattootaa fudhate. Abubakar Muusaa Wadaay galgala adoolessa 12 bara 1977 qophii isaa tan raadiyoo irratti tan kutte gundoo tan hafte guddoo himaniin fixanii birumaa lixanii jechuun yeroo sagantaa isaa xumuru waan isa muudachuuf ta'u kan arge fakkaata. Galgaluma san isaa gara manaa deemuu naannawuma waajjira raadiyootti rasaasa diinatiin rukutamee wareegame. Hayyuun afaanii fi aadaa Oromoo Abubakar Muusaa osoo dandeettii galaana qabu kanneeniin uummata isaaf hojjetee hin quufin umrii isaa ganna 35tti kichuu cite hawwii fi abdii isaatiin adda ba'e. Duuti isaa uummata Oromoo irraas hayyuu beekumsa afaanii fi aadaan hiriyaa hin qabne galaafatte. Umriin Abubakar Muusaa lafa kanarra ture umrii dhala namaa kamiinuu yoo madaalamu baay'ee gabaabaadha. Hojiin inni hojjetee darbe garuu namoota umrii dheeraa lafa kanarra jiraatanii darban kamuu caalaa bu'a qabeessa ture. Umrii baay'ee lafa kanarra jiraate osoo ofii fi uummata isaaf homaan buusin kan darbe kumaa kitila. Kanneen biyya irratti ba'aa ta'anii darbanis lakkoofsan qaban. Abubakar ganna 35 qofa lafa kanarra jiraate seenaa bara baraaf jiraatu hojjetee darbe. Abubakar erga addunyaa kanarraa darbeeyyuu ganni baay'een darbaniiru. Hojiileen isaa garuu maqaa isaa qabatanii har'a gaaniiru. Borus ni jiraatu. Eeyyeen hojiin Abubakar Muusaa walaloo fi yeedaloo weellistoota waliin jiraatanii maqaa isaas jiraachisu. Biftutia if duran sikaba dawititia sumadawe kaba birapari illinur goite birapari illinur goite dilimalin kaba rabbi khiya goite dilimalin kaba Sirboota kanneen gaafa dhageeffannu dandeettii aartii Abubakar Muusaan buhaaraa jiraachuu keenya yaadachuu qabna. Sirboonni kunneen kan nama bara duraanii jiraatee darbeen barraan osoo hin taane waan nama nu waliin jiruu fi jireenya keenya xiinxalaa jiruun barraan fakkaatu. Abubakar nama ganna 40 dura addunyaa kanarraa darbee osoo hin taane nama har'as nu waliin jiraatee nu bashannansiisuudha. Namni dandeettii ofii hunda gadi baasee sabaa fi biyya ofiif oolche akkasitti bara baraaf
maqaan isaa jiraata. Hundi keenya seenaa kana keessatti of laaluu qabna. Eessa jirra? Deebiin isaa anaa fi si bira. Horaa bulaa. Bareedni uuma faaya addunyaa, dhihanaa qalbii ifa jireenyaa, himanni fituu dubbii dheeressu, bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu, bareeda uuma rabbiin haa nu